Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Fulbaana 30-20-22 kanneen dhiyoodhaa fi fagoo jirtan kanneen raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo karaa weebsaayitii garaagaraatiin nu hordofaa jirtan nagaan keenya kabajaa fi jaalala bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Sagantaan keenya har'aa karaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootti isiniif darbu amma jalqabeetiin jira. Har'i guyyaa jala bultii Irreechati. Irreechi Oromoo biratti guyyaa guddaa fi guyyaa addaati. Irreechi waggaatti yeroo lama kan gaggeeffamudha. Waqtii arfaasaa kan gaggeeffamuu fi waqtii birraa kan gaggeeffamudha. Waqtii arfaasaa kan gaggeeffamu tulluutti bahamuun guyyaa araara yookiin immoo guyyaa kadhannaatu gaggeeffama. Yeroo sanatti yoo bonni dheerate yookiin yoo bubbeen hammaate yookiin immoo dhibeen garaagaraa uummatatti yoo jabaate horittis yoo jabaate guyyaa uummanni Oromoo tulluutti bahuudhaan araaratti kadhatudha. Irreechi waqtii birraa keessa gaggeeffamu jechuun fulbaana hanga sadaasatti gaggeeffamu kun immoo guyyaatti kadhannaadhaaf yookiin immoo galateeffannaadhaaf malkaabuun uumaadhaaf galatatti galchanidha. Kana jechuun uummanni waqtii gannaa kana haala hammaataa fi calaqqeewwan garaagaraa jala bahuun boruu gannaa of kalee taliila birraatti nagaan bahuu isaatiif guyyaa uumaa isaatti galateeffachuudhaaf malkaabuudha. Maarree guyyaan kun Oromoon hundumtuuyyuu kallattii hundumarraa wal gahuudhaan tokkummaadhaan aadaa isaan faayamee duudhaa isaa kabajatee mul'isuudhaaf guyyaa itti wal arguudha. Maarree isinis baga guyyaa Irreechaa nagaan geessan isiniin jecha qophiilee keenya har'a qabannee dhiyaanne isin beeksisuun jalqabna. Sagantaa keenya har'aatiin oduutu dursa. Oduutti aansuudhaan immoo sababa tokko malee xiyyeeffannoodhaan namoota nagaa ajjeesuu fi hidhuun mallattoo sirna abbaa irreeti mata duree jedhuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa bahetu isiniif dhiyaata. Qophii kanatti aansine lammiilee Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa buqqaanii mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaamboo qubatanii jiran haala keessa jiran irratti afgaaffii barsiisaa yuunivarsiitii tokko waliin goonetu isiniif dhiyaata. Xumura sagantaa keenya irratti godina Wallagga Bahaa ona Boonayyaa Booshee keessatti hidhaa fi gidiraa uummata irra gahaa jiru ilaalchisee jiraataa unichaa dubbisnetu isiniif dhiyaata. Maarree haga xumura qophii keenyatti nu faana turaa jecha sagantaa har'aa isin beeksisuun kan si faana turu Anmoosiisa Nagaasati. Amma kallattumaan gara oduuttiin isin ceesisa. Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa keessan dhageessisu aan waaqonoleeti. Miseensota adda bilisummaa Oromoo hidhuun dararuun akkuma itti fufetti jira. Hayyuu fi manguddoon Oromoo qondaalli adda bilisummaa Oromoo Jaal Alamaayyoo Diroo humnoota mootummaa bilxiginnaan qabamuun bakki geeffame hin baramin jira. Jaal Alamaayyoo Diroo ganama kaleessaa fulbaana 29/2022 humnoota mootummaa bilxiginnaan mana jireenyaa isaaniitii qabamanii eessatti akka geeffaman hanga ammaatti waan beekame hin jiru. Murni bilxiginnaa sadaasa 1/2022 Jaal Alamaayyoo Diroo balleessaa tokko malee qabeen mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti hidhee hiraarsaa turuun ni yaadatama. Uummanni keenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa buqqa'ee ammallee gargaarsa lammiilee akka barbaadutu ibsame. Uummanni keenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa humnoota finxaaliyyii Amaaraa faannoo fi hidhattoota mootummaa gamtaan isa weeraraniin qe'ee fi qabeenyaa isaanii irraa kumootaan buqqifamee
dirree irratti faca'ee jiru ammallee gargaarsa uummata Oromoo bal'aa barbaada jechuun hawaasni naannoo isaan itti baqatanii jiranii ibsaa jiru. Kanneen carraa argatanii du'a irraa hafuun magaalaa Shaambuu kaampaasii Yuunivarsiitii Wallaggaa Damee Shaambuu maandheffatanii jiran dandamachiisuuf hawaasnii fi waldaaleen amantaa hanga tokko dirmannaa godhaafii akka jirantu mul'ata. Waldaan warra Wangeelaa Makaana Yesuus Shaambuu hanga dandeettii ishee uummata kanaaf dirmatu oduun achirraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godha. Abbootiin qabeenyaa Oromoo, dhaabbattoonni gargaarsaa, dhaabbattoonni amantii, waliigalatti ammoo uummanni Oromoo qaama isaa sababa weerara alagaan osoo qabu dhabee agabee fi harka namaa ilaaluuf dirqame kana karaa danda'een itti dirmatuu qaban ammallee dhaamsa keenya itti fufiinsaan dabarsinudha. Mootummaan Biltsiginnaa mormiin ummataana irratti ka'a sodaa jedhuun liqinfamee jira. Sirni mootummaa Biltsiginnaa uummanni Oromoo fincilana irratti dhoosa sodaa jedhu irraa deemsa sirna irrechaa irraa uummata danqaa akka jirutu ibsame. Keessumaa irrecha hora Finfinneetti sanbata duraa onkoloolessa 2022 kabajamu irratti uummanni akka hin argamneef gufuu fi danqaa guddaa uumaa akka jiru bal'inaan ibsamaa jira. Guutuu goleelee Oromiyaa keessaa sirna irrechaaf uummata gara Finfinneetti imaluuf socho'aa jiru bakka hundatti danquu fi kanneen karaa irra jiranis akka hin dabarre ogguruun hanqisaa jira jedhameera. Oromiyaa keessatti sochii geejjibaa ta'e jedhee ogguruun uummataan waan ittiin sossa'u akka dhabu gochuun akka irrecha hora Finfinnee irratti hin argamne gufuu uumuudha kan ibsamaa jiru. Karri seensaa magaalaa Finfinnee cuftinuu akka cufamaa jiranis gabaafamaara. Murni Biltsiginnaa yakka ulfaataa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru waan beekuuf sirnichis sirna uummataa jiruu fi jireenyaan balleessa ta'ee waan argameef uummanni Oromoo ayyaana irrechaa irratti dhimma ba'ee mormii yookaan fincilana irratti kaasa sodaa jedhuun qabamee waan jiruuf ayyaana irrechaa keessattuu hora Finfinnee irraa uummata ogguraa jira jedhameera. Namoonni hagoon sunuu beekamtii mootummichaan akka argamuuf jiranis beekameera. Imala uummata keenya irrechaaf godinaalee lixa Oromiyaa irraa gara giddugala biyyattiitti taasifamu guutuutti danqamee jiraachuun kan himan maddeen odeeffannoo OMN namoonni hajaa biroof imalarraa turanillee karatti danqamanii abboonnii fi haadholiin osoo hin hafin daandii irratti rakkoolee garagaraaf saaxilamaa jiru jedhan. Imaltoonni gama lixa magaalaa Geedoo akka oliin dabarre magaalaa Amboo akka hin seennes ittifamaa turuu odeessi jiraattota naannoo irraa OMN odeeffate ni mirkaneessa. Humnoonni nageenyaa uummata kana daandii irratti ogguruun maaliif akkas nu gootu jedhanii yommuu gaafataman qaamni olaanu konkolaataa miti nama lafa deemuyyuu hin dabarsinaa waan jedhaniif nuti hanga isaan irraa kallattiin nuu kennamutti hin darbitan kan jedhunuuf deebisan jedhu imaltoonni murna piipin danqamuu isaanii yaada ibsatan. Hojiin uummanni akka irrecha irratti hin hirmaanneef danqu dursee eegalamuu ibsuun namoota sabboonummaa qabanii fi duudhaa isaanii kabajan waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun dursanii hidhatti guuraa turus maddeen garagaraa bal'inaan himaniiru. Adeemsichi gareen aangoorra jiru walitti qabama Oromoo jibbuu fi ija sodaan ilaaluurraa madda gochii raawwatamaa jiru qaama karoora tokkummaa uummatichaa caccabsuuti jedhu maddeen. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa onoota garagaraa irraas uummanni irrecha Finfinnee fi Bishooftutti borii fi iftaan kabajamu irratti akka hin hirmaanneef danqamaa jiraachuu odeessi maddeenii ni ifoomsa. Onoota godina Shawaa Lixaattis namoota xalayaa gandarraa barraa'e waajjira aadaa fi turizimiitiin mallattaa'ee fi waajjira dhimma nageenyaatiin irrecha irratti akka hirmaataniif mirkanaa'ee fi harkarraa qaban irraa kan hafe uummanni walabummaan bahee irrecha irratti akka hin argamneef daangeffamee jiraachuu jiraataan magaalaa Amboo miidiyaa OMN'if yaada kenneen addeesseera. Isaan xalayaa kana harkarraa qaban irraan kan hafe uummanni magaalota Gincii fi Hoolotaa ol darbuu dhorkamaniiru. Uummata Oromoo jilasaa hawwiin eeggaturraa ittisuun diinummaadha jedhu jiraataan kun yaada kennataniin. Gochichi shira sirnoonni durii uummata Oromoo eenyummaa isaarraa fageessuu fi duudhaa isaa dadhabsiisuuf taasisaa turanirraan addatti kan hin ilaallamne ta'us maddeen dabaluun addeessaniiru.
Irreechi duudhaa ummatichi fedhii isaa qofaan walabummaan bahee kabajatu malee jila dabballee mootummaa xalayaan itti wal affeeru ta'uu hin qabu jechuun maddeen kulkulfatanii dubbatu. Uummanni Oromoo gochoota duudhaasaa dadhabsiisuu fi adeemsummaan balleessuuf raawwataman akkasii cal'isaan ilaaluu akka hin qabnes maddeen dabaluun addeessaniiru. Oduu xumuraatiin Masaanuu Oosaa kan ta'e Ooraan jedhamu bilxiginnaan hundeeffamu maddeen Finfinnee ibsan. Sirna bilxiginnaa aadaa fi amala akkasumas bartee abbaa isaa TPLF EPRDF irraa dhaaleen dhaabotaa fi dhaabbattoota Oromoof Masaanuu bixxiluu itti fufuun guyyaa kaleessaa waldaa qorannoo Oromoo Oosaaf Masaanuu kan ta'e Ooraan Oromoo Research Association jedhu dhaabuu maddeen oduu Finfinnee gabaasaniiru. Namoonni waa'ee Oromoo qoratu jedhamanii waltajjii kan irratti argaman gariin isaanii waa'ee uummata Oromoo qorachuun hafee warra waa'een isaanii iyyuu si'achi qorataman ta'uu kan ibsan maddeen keenya hojii fi haalli yeroo ammaa fuggisoo waan ta'eef Oromoon kanaan akka hin dogoggorsiifamne jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordofaa turtanidha. Qophiilee keenyaafan faana bu'aa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya irra akkuma itti fufeetti jira. Kanatti aansuun kan isiniif dhiyaatu sababa tokko malee xiyyeeffannoodhaan namoota nagaa ajjeesuu fi hidhuun mallattoo sirna abbootii irreeti mata duree jedhuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa bahetu isiniif dhiyaata itti dhiyaadha. Sababa tokko malee xiyyeeffannoodhaan namoota nagaa ajjeesuu fi hidhuun mallattoo sirnoota abbaa irreeti. Ibsa adda bilisummaa Oromoo fulbaana 29 bara 2022. Hidhaa seeraan alaa fi ajjechaan gara jabinaa sababa tokko malee mootummaan paartii bilxiginnaa Itoophiyaa keessatti uummata nagaa irratti raawwatu erga nuti yeroo dhiyoo dhimma wal fakkaataa irratti ibsa baasnee osoo hin turin itti fufee jira. Murni aangoo dhuunfatee jiru ajjechaa uummata nagaa manneen hidhaa fi buufataalee poolisii Oromiyaa hedduu keessatti hidhaman irratti gara jabinaan raawwatu cimsee itti fufee jira. Barsiisaa maqaan isaa Taliilaa Girmaa jedhamu godina Kaaba Shawaa aanaa warra jaarsootti kan dhalate yoo ta'u, haadha warraa fi ijoollee isaa kibba lixa Oromiyaa beddellee keessa jiraatan daawwachuuf deemee ture. Barsiisaan kun aanaa Daaqwaannaatti ajaja mana murtii malee qabamee fulbaana 3 bara 2022 da'oo dukkanaa keessatti erga qabame booda buufata poolisii keessaa baasanii bakka 77 jedhamutti ajjeesanii jiru. Haaluma wal fakkaataan namoota 16 ajjeesaniiru. Godina Horroo Guduruu magaalaa Shaambuu keessattis humnoonni mootummaan hidhachiisee bobbaase gaafa guyyaa fulbaana 28 bara 2022 namoota 8 mana hidhaa keessaa fuudhanii guyyaa saafaadhaan ajjeesaniiru. Namoonni maqaan isaanii Gaaddisaa Fayisaa, Dassaaleny Magarsaa, Abbaa ijoollee lamaa fi Waasee jedhaman kanneen yeroo ammaaf maqaan isaanii adda hin baafamnes keessatti argamu. Kaleessa ammoo jechuun gaafa fulbaana 29 bara 2022 magaalaa Buraayyuu qarqara magaalaa Finfinneetti argamtutti poolisiin sirnichaa obbo Alamaayyoo Diroo abbaa ijoollee 7 fi itti gaafatamaa koree seeraa fi naamusaa adda bilisummaa Oromoo to'achuudhaan mana hidhaatti galchanii jiru. Ammaan duras obbo Alamaayyoon sababa tokko malee humnoota sirnichaatiin yeroo hedduu qabamanii hidhamaa turan. Namni kun dhimmaa fi kaayyoo qabsoo Oromoo karaa nagaan leellisuun kan beekamu yoo ta'u, miseensa dammaqaa adda bilisummaa Oromooti. Obbo Alamaayyoon haati isaanii dhiyeenya kana du'aan waan boqotaniif gaddarra turan. Nama nagaa qabsoo karaa nagaa geggeessaa jiru kana hidhuun maatii fi uummata Oromootiif miidhaa guddaa waan ta'eef hatattamaan hidhaarraa akka gadhiifamu gaafanna. Torban darbe humnoonni nageenyaa murnicha hayyuu fi qorataa beekumsa ganamaa Oromoo Profeesar Gammachuu Magarsaa qabanii hidhanii booda gadhiisanii turan
Gochi itti gaafatamummaa hin qabneef maalna dhibdeen akkasii kun hayyoota Oromoo dhiittaa mirga namoomaa murnichaa dirree siyaasaa walqixxee ta'eef nageenya dhabuu akkasumas mancaa'insa nageenyaa hammaachaa deeme ilaalchisee yaaddoo qaban dhageessisan sodaachisuu fi rakkisuuf kan yaadame yoo ta'u kun ammoo gara gaaga'ama siyaasaaf mancaa'insa namoomaa hamaatti deema. Gochaa baay'ee fokkisaa fi jibbisiisaa yeroo ammaa murni aangoo dhuunfatee jiru raawwatu keessaa kan biraan ammoo dargaggoota nagaa hidhaman mana hidhaa fi buufata poolisii irraa baasuudhaan gara mooraa leenjii waraanaatti baay'inaan geessaa jiru. Dargaggoonni kunis torban tokko yookaan lama leenjii erga fudhatanii booda gara adda waraanaa kaabaa fi Oromiyaatti bobbaafamu. Ijoolleen dhiiraaf shamarranii umurii barumsarra jiraniif adda waraanaa deemuudhaaf qaamaaf sammuudhaan hin bilchaannes miidhama gara jabinaa hamaa kanaaf saaxilamaniiru. Haala kanaan lubbuu dargaggootaa fi shamarraniin taphachuun hawaasichaaf kisaaraa fi gaaga'ama hamaadha. Namoota to'annoo seeraa jalatti argamaniif hidhamanii jiraniif eegumsa seeraa barbaachisaan godhamuuf osoo qabu mana hidhaa keessaa baasanii haala suukanneessaadhaan ajjeesuun seera mirga namoomaa biyyaalessaa fi idil addunyaa cabsuu waan ta'eef namoonni fi dhaabbileen nagaaf tasgabbii leellisan marti gocha shororkeessummaa murni aangoo qabatee jiru tumsan kana balaaleffachuu qabu. Waan kana ta'eef hawaasni idil addunyaa itti gaafatamummaa isaanii sirnaan akka ba'an dhaammanna. Keessattuu tarkaanfiin abdii kutachiisaa yeroo ammaa sirnichaa fi haalli walumaa galatti Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru balbala tokko tokko keenyaa rurrukutuun isaa waan hin oolleef xiyyeeffannoo addaatiin ilaaluun baay'ee barbaachisaadhaa fi murteessaadha jenna. Oromoon roorroo dhiittaa namoomaa kana karaa danda'u hundaan tokkummaan dura dhaabbachuu akka qabu waamicha dhiyeessina. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo fulbaana 29 bara 2022.
iyite gabrumaan dhalamte ba'aanda boolamte biiti teenya nututti aana eenyurratti agarra nu yaamti arras jedhan iyite gabrumaan dhalamte ba'aanda boolamte biiti teenya nututti aana eenyurratti agarra. Makanne wajjin dhumamne murtaadhaan gabroomne biyya teenya dhabne waasaanii qofa kan nuufaatee dama jaaroorroon isaanii ji'aaniin tokkummaa oromiyaan teenya haala isaarraa boru kan nutti wadaagu abbaan biraan jiru. Wadagu abang birang jiru Nuyamti arras beradite Gabruman dalam te ba'anda bolamte Teenya nututti aana eenyurratti agarra nu yaamti arras jedhaniite gabrumaan dhalamte ba'aanda boolamte biiti teenya nututti aana eenyurratti agarra. Gobse dida keenya tumse nu gabroon fachiise jalan ko aanole dida dhangalaasan himamee hafannaani kan birkaachisan mirginu mulqame maqaan waqame falmata dhamnaan kan bir dabalame falmata dhamnaan dabalame nuyamti arras jedhaniite gabrumaan dhalamte ba'aanda boolamte biiti teenya kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya amma immoo lammiilee Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa buqqaanii mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaambuu qubatanii jiran haala keessa jiran irratti afgaaffii barsiisaa yuunivarsiitii tokko waliin goonetu isiniif dhiyaatati itti dhiyaadha. Sodaarraan kan kee gara magaalaa Shaambuutti baay'een kan baqatantu jiru. Kanaaf hawaasni kun baay'eensaa namni xiyyeeffannaa kennee fi birmannaa godheef illee jiru. Namoonni baay'een amma haga sa'aatii odeeffannoo fi akka namoonni walitti qabeenya adda addaa birrii walitti qabaniiti mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaambuu keessatti nyaanni kan dhiyaateef jiru marsaa tokkoo fi. Tole. Kanaaf haga nama naannoo sa'aatii 8tti namoota 1,500 kan ta'antu turani.
amma hawaasni kun booddee kana immoo lakkoofsaan isaan kana meeqa takka dabalame addaan hin baafanne hammanni addaan baafadhetti naannoo 500,000 irratti immoo kan dabalee galee muraasni jira. Isaan kun namootumatu qabeenya tokko birrii amma kiisidhaa qabu walitti qaqqabee nyaata akka isaan argatan gochaa jira. Haala kanaatiin iddoo kanatti walitti qabee kan jiran. Mee haalli isaanii amma akkuma naa kaastanii uummatatu isaan gargaaraa jira jettanii uummata aanaa lamaa ol irraa buqqa'ee gara keessanitti dhufe kana uummannis haga yoomi yookiin immoo hagam gargaaruu danda'a? Uummanni kun yoo amma 500,000 oliidha kan amma isin bira jiru. Gaafa uummanni kun tarii dabalaa yoo deeme maal gootu? Maaltu akkam gochuun danda'ama jettu? Haga ammaatti rakkisaadha. Namni baay'inni isaa dabalaa yommuu deemu hawaasni illee gargaarsa kana itti fufsiisuu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf mootummaan wanta godhamuu qabu gochuuf irra jira, ilaalamuu qabu, hawaasni kun gargaaramuu qabu, daa'immantu jira, maanguddootatu jira, dubartootatu jira waan ta'eef mootummaan ilaalcha godhee gargaarsa godhamuu qabu gochuuf irra jira kan jedhudha. Amma yeroodhaaf malee hawaasni ofii akkanatti gargaaree haga yoomitti tufa kan jedhu abdiin waan jiru natti hin fakkaatu. Akka odeeffannoo tokko tokko argannee jennetti akka yuunivarsiitii keessa mooraa yuunivarsiitii keessa jiraniin alallee mana uummataa keessa barandaa uummataa kan kufanii jiran namoonni hedduutu jiru jedhanii kan haga tokkodha kan gama keessan dhufanii akka odeeffannoo qabnutti. Mee barsiisa itti dhiyeenyaan nama kana argitaniittu fuula isaanii irraa waan mul'atu miira isaanii itti dhiyeenyaan hordofaa jirtu argaa jirtu waan ta'eef mee miirri uummata sanaa yookiin immoo namoota buqqa'anii gama keessan dhufan kanaa maal fakkaatame miidhaa isaanirra ga'e kanaa osoo bakka isaanii buutanii ibsitanii akkamitti ibsuu dandeessume? Uummanni baay'ee rakkoo guddaa keessa kan isaan jiran, sodaa guddaa keessa jiru, rakkoo guddaa keessa kan isaan jiranii. Gammachuun irraa mul'atu hin jiru. Maaliif daa'imni manaa baatee hin beekne, daa'imni rakkina agartee hin beekne rakkoo fi bakka tokkotti walitti qabamanii kan jiran waan ta'eef sodaa qabu. Akka waliigalaatti sodaa qabu, gadda qabu. Haala kana jira. Namoonni ammallee lakkoofsaan hin dabaladhee yaada. Ganaa baay'een isaanii ammayyuu namoonni kan galaa jirantu jiru. Magaala keessa olii gadi namni akkuma akka asatti dhiyaatu inni kan mooraatti inni kan namatti baqateetu jira. Akkuma walii galatti gammachuun qaban rakkoodha rakkina keessa jiru. Mee namoonni kun hoggaa manaa ba'anii kan lola jalaa dheeffa baqataniiti kan gara sanatti gara magaalaa Shaambuutti ol dhufanii waan uffatan qabatanii hin baane wanni irra ciisanuu wanni isaan qabatanii ba'an hin jiru. Uummanni ofii isaatiifuu waggoota kana rakkoo keessa jira. Haalli qaala'insi biyya kana keessa jiru akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Uummanni kun yoo danda'e waan isaan nyaataniif dhuganuu danda'uu ni danda'a. Haga danda'e isaayyuu haga muraasa tokko waan isaan uffatan wanni isaan irra ciisan kanoo akkam yuunivarsiitiitu danda'ee moo akkamitti jirtume? Inni kun amma tokko bukkee dhaabataati kan jedhamu guutummaan guutuudhaan ammallee egaa yoo kana booddee kan dabalaa deemu ta'e humni yuunivarsiitiis waan danda'u ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef akka waliigalaatti gabaabsi yommuu sittu rakkoo hamaa keessa jiru qaamni isaan gargaaruu isaan barbaachisa. Namoonni baay'een ijoollee qabatanii guyyaa lama karaa bulanii fira firatti maqaa baqataa bosona bulaadha kan isaan dhufanii dadhabbii qabu ijoolleen beela qaban jiru. Kanaaf akkuma waliigalaatti rakkoo guddaa qabu. Kanaaf qaamni ilaalu gargaarsa gochuufii qaba. Isinis gama keessaniin miidiyaadhuma irratti illee sirriitti tooratti hojjettan kan jedhu qaba dhaabsa. Ulfaadhaa galatooma. Mee immoo gaaffii garuma xumuraatti gaaffii tokkoon isin gaafadha. Tarii namoota kana amma kan itti dhiyeenyaan quba qabdu isin bira jiru waan ta'eef naannoo sanatti lola jalaa dheessaniiti kan jedhamudha odeeffannoon jiru. Qaamni lola kana isaan irratti bane kuni akka odeeffannoo namarraa hawaasa naannoo sana warra dhufee isin bira qubate irraa dhageessanitti tarii yoo odeeffattanii raattanii eenyu jedhanii himatu? Amma guutummaadhaan baay'een kan itti dhiyaannee namoonni nu caalatti sissiqanii odeeffannoo irraa fuudhan jiru. Nuyi haala isaanii tokko waan tokko mijeessuudhaaf kan itti dhiyaannedha. Akka jedhamutti maal jedhu afaanii Amaariffaa yookiin immoo hidhattoota Amaaraa faannootu nu buqqisee mana keenya hin gubaa jiru, qabeenyi keenya hin saamamaa jira, isaaniin baqannedha kan jedhamudha. Humna kanatu nu kaasee buqqise keenya irraa kan jedhamu odeeffannoo akkasii kennu muraasni isaanii.
Tole mee barsiisa isin hawaasa sana keessa jirtu ummata sana itti dhiyeenyaan quba qabdu maaliif oolle bultiin keessan isaanii waliin waan ta'eedhaaf ummanni kun ummata waggaa dheeraadhaaf waliin illee jiraachaa turedha hawaasa sana keessatti saboonni kun lammaaniyyuu waliin kan turanidha. Yeroo ammaa kana mee maaliidha kan waan kana akka sadarkaa kana ummanni aanaa 2-3 buqqa'uu fide kun isa kana irratti waanaa jettanii? Karallee gara duddubbee isaa gadi fageenyaan akkana jedhee itti muudhaaf xiqqoon ulfaata baagiraawundi isa baay'ee hubannoo isaa ammaa kanaaf wanti itti adeemnee bira geenye baay'een adda baafannee hin jiru. Garuu keenya irraa kan kaane sababa nama armaatti eera sanarraa xiqqee dhiifnee baanee jedhamee kan uummanni dubbataa jiru haasaa dhimmi biraa yookiin kana kan jedhamu hin jiru waanuma kana himatu gabaabsaniiti. Tole barsiisa ulfaadhaa mee xumura irratti isin barsiisaadha ummata sana keessa jirtu mee ummata kanaafis qaama mootummaatiif immoo ummanni kun gargaarsa barbaada. Lolli kun akka kanaatti fufeennaan ummanni kun ni buqqaa qabeenyi isaanii saamama ummata kana deebisanii dhaabuun iyyuu immoo baay'ee yeroo dheeraa namatti fudhachuu danda'a humna namaatii olillee deemuu danda'a waan ta'eedhaaf osoo rakkoon hammaataan kana caalu hin dhufiniin qaama dhimmisaa laallatu maal gochuu qaba akka barsiisaatti akka hayyuu tokkootti maal dhaamtume? Akka hayyuu tokkootti yookiin akka yaadutti maaltu godhamuu qaba hawaasni kun osoo rakkina kanaan caalaa keessa hin galiin osoo hin dararamiin osoo beelaanis wantoota adda addaatiin miidhaan guddaa irra hin gahin mootummaanii fi hawaasni hundumtuu xiyyeeffannoo guddaa itti kennanii irratti hojjetanii hawaasa kana deebisanii gara naannoo isaatti nagaadhaan akka inni deemee makaratee yookaan hojjetee jiraatu gochuun gahee mootummaati. Mootummaan cimsee hojjechuu qabaadha dhaamsinaan jedhu hawaasnis immoo amma dandahee nageenya isaa eeggatee naannoo isaatti akka jiraatu kan jedhu qaba. Tole barsiisaa yuunivarsiitii Wallaggaa Damee Shaambuu haala uummanni keenya keessa jiru naannoo sanii yeroodhuma gabaabduu yeroo dhiphoo qabdan keessatti haala jiru nu ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaan isiniin jedha. Ayyee isinillee galatoomaa. Ayo, ayo, akka durii koo oliin arreedu.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarra gara xumuraatti finneetiin jira. Hidhaa godina Wallagga Bahaa Ona Boonayyaa Booshee keessatti uummata irra gahaa jiru ilaalchisee jiraataa onichaa dubbisnetu isiniif dhiyaatati itti dhiyaadha. Ashabbiruu Waaqumaan jedhama Wallagga Bahaa Aanaa Boonayyaa Boosheerra. Guutuu Oromiyaa keessatti hidhaa fi ajjeechaan akkuma itti fufetti jiraatee keessumatti kan godina Wallagga Bahaa Aanaa Boonayyaa Booshee addatti uummata keenya baadiyyaa magaalaa jiranirraa hidhaa fi ajjeechaa hedduutu irra gahaa jira. Yeroo ammaa kana abaaboo shanii deeggartuu abaaboo shanii nufaana balaaleffachuu diddan jedhanii kaan uummata mana isaanii gubuu kaan immoo qabeenya isaanii saamuu. Kanumaan itti fufee isaan qaamaan argatan immoo warri kaan bosonatti gisee baqatu isaan kaan immoo qabanii mana hidhaatti dararaa jiru. Mee addaanis kutaasaa kan kee qaamni kana godhu kun qaamni uummata irratti hiraara akkasii kana raawwatu eenyudha? Maaliifan kana siin jedha? Yeroo adda addaa warri kominikeeshinii mootummaa naannoos kan isaan baasanuu waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana jirutu uummata irratti rakkoo akkasii geessisaa mana gubuu fi ajjeechaa kan jedhanii matantu jiru. Amma kanarra darbee immoo hidhaa qabeenyaa namaa saamuu fi manneen uummataa gubuun kun immoo akka uummata irraa odeeffannutti immoo qaamni mootummaas waan kana keessatti qooda akka fudhatudha kan kaafamu. Isa kana akkamitti ilaaltame gama keessan maaltu jira? Lakki kun qaama abaaboo shanii yookaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii maqaa baasanii malee qaamni kan hojjetaa jiru gaachana sirnaa jedhee waan mootummaa waggaa lamaasitti ijaarratee kan sirna sana nuu tiksu jedhee kan ijaarratee fi poolisii humna addaa Oromiyaa makalaakiyaa poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan bakka waraanni bilisummaa Oromoo achiin darbe asiin darbe jedhanii gochaa kana akka waan jirri raawwatanitti ofii isaaniitti raawwatanii kaanii abaabootu raawwatee jedhanii miidiyaa irratti ofii gabaasuu qaruu qaamaan kan nuti arginee fi kan lafa jiru waraana mootummaa kana kan inni gaachana sirnaa jedhee bobbaatee fi qaama humna addaa Oromiyaa jedhetu isaan kana kan manneen uummataa gubanii qabeenya uummataa saamanii uummata ajjeesaa jiran maaliif yoo jedhan diraamaa isaanii immoo kominikeeshiniidhaan kan jarri ibsanii abaaboo shaniitti akkas godhe jedhanii ittiin diraamaa hojjetu kun immoo waggaa madufaa darbaa uummanni Oromoo ittiin miidhamaa jirudha. Kana diraamaa mootummaati kan inni ofii qopheessedha jechuudha. Fayyaa ta'e ulfaadhumee gara hidhaa amma aanicha keessatti bal'inaan deemaa jirutti ceena. Hidhaan kun akkamimee namoota akkamiidha kan hidhamanii sababni isaan ittiin hidhaman akkuma jalqaba irratti naa kaaste ta'ee wanni ibsamu jira. Hidhaa kan jarriidhaan tokko yeroo dhiyoo kana hidhaan egaa dura waggaa lama olii jilmaadhaan hidhamee jira uummanni magaalaa baadiyyaa jilmaadhaan hidhamee jira keessattuu immoo barsiisota qaroo ijoollee barsiisanii madda beekumsaa ta'an fa'aa qabaniidha jiru keessumatti kan akka barsiisaa Gurmuu Taammanaa Abbaltii kan jedhamu guyyaa dheengaddaa waajjira barnootaatti waamanii isa humna mootummaatiin to'atanii. Tamasgeenni Gaatuu kan jedhamu immoo raayyaa ittisa biyyaatiif gargaarsa kenni jennaan qarshii 10 kennee fi hojjetaa guyyaatti hojjetee waan olirraa qarshii birrii 10 kenninaan qarshiin 10 siin ta'u jedhanii qabanii mana hidhaa geessanii Fiqaaduu Taaddagaa nama jedhamu jaarsa nama umuriin isaa waggaa 65 oliiti. Isaan kanaan immoo ilma keetuu magaalaatti galee jira ilma keetuu gara nu baqatee jira jedhanii ilma kee hanga fiddutti jedhanii hanga yoonaa hidhaa jiru. Naasiroo Hasan nama jedhamu immoo abaaboo shanii wajjin hidhata qabda jedhanii hidhanii jiru. Ashannaafi Balaay asitti abaaboo shanii wajjin hidhata qabda jedhaniiti hidhanii jiru. Sabiree Ahmad Kuulamee magaalaa Billoo Goshii keessumatti hidhamanii jiru. Namoonni hidhamanii jiran kun namoota hedduudha. Namoota gara 45dha. Garuu namoonni maqaa isaanii siif dha'e kun warroota yeroo amma mana hidhaa keessatti argamanii maqaa isaanii an argadhe qofadha malee karoon maqaa isaanii hin arganne hedduutu jiru. Guddinaa Baayisaa nama jedhamu Laaloo magaalaa ganda Laaloo Qarreerra, Dassoo Arfaasaa Caffee Konchiirra, Wandimmoo Mitikkuu Laaloo Qarreerra, Dabaloo Amsaaloo Gala Gurreerra, Nagaash Tamasgeen Gala Gurreerra, Daani'el Tashoomee Bosheetiin Baakkoorraa, Maariqoos Mitikkuu Tashoomee Mitikkuu Obbolaadhaa. Isaan kun lamaanis ganda Jawwisirraa, Shibbiruu Goobanaa ganda Jawwisirraa,
isaan kanaaf warroota maqaa isaanii hin arganne illee yeroo gara fuulduraatti isiniif himnaa hedduuttidha jira maqaa isaanii ammallee adda hin baafanne kanaaf qeerroon yeroo ammaa qabinsi isaanii qabamee jiru ummaatiin dhaqee dubbisuu hin danda'u hidhaadhaan dararamaa jiru. Tole gara dhaamsaatti ni deebina amma namoota maqaa naa kaaste kun irra guddaan isaanii dargaggoota kaan immoo obbolaan nuyyuu kan keessatti argamanidha. Mootummaan kun dargaggoota kanarratti xiyyeeffatee akka isaan hidhaman hidhuun hiraarsuun kun maaliif jettee yaadda? Kun isattiin uummata dadhabsiisanii uummata ittiin harka laachisiisanii sirna abbaa irreetiin bulchuu jedhaniiti godhanidha malee kun qabsoo Oromoo duubatti hin deebisuu yeroo itti uummanni Oromoo gaaffii mirgaa dammaqee gaaffii mirgaa gaafataa jiru dargaggoota qaroo qabeeyyii barsiisota kan jarri hidhaa jiranii fi yeroo itti uummanni Oromoo dammaqee gaaffii mirgaa gaafataa jiru kanatti uummata Oromoo ittiin doomsuuf jecha uummata Oromoo qabsoo isaa duubatti deebisuuf jecha akka jarri duubatti deebi'aniif hidhaa fi ajjechaadhaan gidirsaa jira malee waan na biraatiif hin jechuudha. Tole mee haalli walumaa gala haalli magaalaa keessanii aanaadhuma keessaa walumaa galatti maal fakkaatame hawaasni keessattuu amma yeroon kun yeroo birraati ayyaana dhufaa jira. Haalli nageenyaa naannoo sanii wal qabatee maaltu jira mee haalli aanaa sana maaltu mul'ata? Haalli qabinsa aanaa keenyaa hedduu nama yaaddessaa abaaboo shanee dhufaa jira. Uummanni baay'ee tiskuu qaba ofii meeshaa baadhatanii jiru uummata kana fuuldura qabanii nageenya uummataa jeequudhaaf jedhanii abaaboo shanee sinitti dhufaa jira. Halkanii guyyaa rafiinaa gadi ba'aa biyya eegaa raayyaa biyyaaf deeggarsa godhaa waraana raayyaa biyyaa ta'a jedhanii uummata hedduu hiriirsaa waan jiranii fi hedduu namatti hin tolu haalli aanaan keenya amma keessa jiru. Uummata dhugaa hiriirsan kana uummata hidhachiisaniitu hiriirsu moo uummata kana harkuma duwwaadhaan hiriirsu maaliif fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo kallattii gama sanaatiin achi kan itti dhufu qaama hidhateedha. Qaamni hidhate immoo nama isa balleessuudhaaf yookiin immoo isa miidhuuf itti deemu eenyuyyuu haa ta'u waan inni irraa goru hin jiraatu. Kanaaf immoo uummata kanaan gaafa gabbaa ofirraa ittisaa jedhani meeshaa itti hidhaniiti moo hidhachiisaniiti moo harkuma duwwaadhaan bahati uummata kanaan waraana bilisummaa Oromoo ofirraa ittisaa jedhu. Uummanni kun meeshaa harkaan qabu meeshaa harkaa guuree fitee abaaboo shanii dhufe isin harkaa fudhate jedhanii gara aanaatti fidaa galmeessaa jedhanii erga uummanni kun meeshaa galmeessee booda uummata harkaa meeshaa kana fuudhanii tooranii isa booda immoo kan jarri ittiin abaaboo shanii kana lolaa jedhanii maqaa meeqatti moggaasanii fi goroddee ankaaskeedhaan baqatu jarri namshan ta'anii deemuu jedhanii akka ittiin uummata goyyomsanii akka duwwaa yaasu malee meeshaa tokkollee of harkaan qabanii meeshaa bulchaa aanaa sanaatu fidaatti galmeeffadhaa jedhanii dhimma nageenyaatti dhimmaaf hin barbaadanii gaafa galmeessatanii abbaa qabeenyaarraa isa mootummaan dura itti irraa guuranii tooranii jiru malee homaa tokkollee of harkaan qaban jarri kun. Gaariidha guddaa galatoomii wanni naafe jettu yoo jiraate itti naayida'iiti. Anillee wanti naafe hin jiru uummanni kun rakkoo hamaa keessa waan jiruuf uummanni Oromoo akka sagalee ta'uu fi guutuu Oromiyaa keessatti immoo uummanni Oromoo akka inni sirna kana ta'ee lafaa ta'ee wal ta'ee falmatee sirna abbaa irree kana ofirraa kuffisuun dhaama. Tole maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada nuuf laatteef guddaa galatoomi. Gara fuulduraattis yoo yaadonni akka kanaa kanneen kana fakkaatan uumaman walitti deebinee kan walii iyyafannu ta'a. Har'aaf asumarratti xumuraa ulfaadhuu nagaanaa ture. Bisa qabatanii haga kabadhaa jiruuf jireenya kabadhaa irratti abbayyaataa hammaaraan isin hin fitin jalaan abbayyaataa dhugaan isin hin maddisiin handoodee kormataa bonaaf ganna lalisaa goraa gurraachataa ulfaadhaa jiraadhaa ji'a goobanaa ta'aa biyya hundaatti ifaa fayyaa nagaa ta'aa horaa lalisaa.
at waa'ee garaa koo keessaa meeqa eessitti odeessu. Kolol ya borang at kolol ya borang at tamate baatutti tururut jagaraa koo tamma yerong geessutti tamma yerong geessutti. Dinni chamaali qotum dinni chamaali qotum birraatti ba'u malee tilmamoo maaliif gashuun maqaa abbaa malee. Yaa ijoollee kanneen rakkan at gurra abbaa kanneen rakkan at gurra abbaa kanneen rakka at gurra abbaa kanneen rakka gurra abbaa kanneen rakka. Alkanii guyyaa jooreen koomatti koona kooreen lafana seenuu dhabee ijoollee jalafoo cubbuu maaliin naqabee cubbuu maaliin naqabee. Nangomme mataa buuseen taariidhaa na bobeesseen taariidhaa na bobeessee taariidhaa na bobeesse. Korra deddeebi'ee takka michiirraa funyoo didee natti deebi'ee takka michi maanguddoon hojaa ijoollee jalafoo ijoollee jalafoo. Itti beekaan qalloon kee migirri kee bidduun kee simbirri kee targannaan callaa nyaachuun damnaan calleessa buluu damnaan calleessa buluu damnaan calleessa buluu. Talamaan mataa koo ooti yaadoo cimaatu jiran ati talamaan garaa koo booree kolmatu jiran ati eenyu kootti maddeetan dhukkubbii garaa jiru. Kan qabaan kunneen gatii san bakkee guutiin baalbaaseen baasa feene tarraba deddeeratti. Mudhiin zinnaaree yaadeen takka baa kootii durii garaan koo guddaa yaada dubbaddu kaayatuuri. Sayyaadeen hagaman adgattaa yetti safaruun oddinaa fira koo baree tolkayeetti waqaruun odgoo baree filuu yaadam adaabee luleessuu yaada. Harii garaatti baattee tamma yoomii tanaadha. Arfaasaan buukii dhaleen birraan buukanii dhaleen buukanii ilma booraa gaafa waaq namaa dhaleen jaamaan daamu argataa naaf sadii qabatu. Kanarras maal dheeressan saba koos maal dheebessan jamaa yaleellisaa siifana garuu jedhaa siifana ga'u jedhamu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya sagantaan keenya har'a karaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromooti isiniif darbuuf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabneetiin jira. Sagantaa keenya yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa jecha baga irreecha bara 2016 isiniin ga'e jecha nagaan turaa jedha.